maal taate ummaa? Kalaas kana afra dhee jira dhamaasanii jirani. Yaa Liina. Dirqama da'umuu soolii kan ta'e mucaa haala dawaa barbaadu. Ol ka'uu danda'u. Kalaas maan taatu sayyee. Ni baana mana kana keessaa. Tamam. Liina mana kana keessa yaani jedhe. Kalaali. Ulaana jiranii bara ammaas dhaabbadhu. Kutaan bareessan. Akkam beekta? Gartaati. Taaqaanii ilaalee isaan kutee jiranii ulaa banuutu. Yaa mucaa dhamaasanii Kalaas mucaan baza aswaa bar. Osoo latti hin deeman. Hundi isaan eessa deeyta? Qoy mubaaraki qoy. Akka biyya jabaadhaa ulaa banuu ni danda'a. Liina mucaa qoy kan waan godhan Kiyya mucaa akkam godhan? Harka kiyya jabaadhaa. Liina ammoo. Mucaan isa nu geessu deemu booda baasanii akka nuti isaanii daa'imu nu godhuu fi karaa inni deeme jeeni deeman daa'ima isiiti isaanii. Taa jee mucaa illee deemu nama. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Kan nurra jabaate khalaas ka quraan haraatu haa? Liina. Harka kennaa isin miidhuun barbaadu. Liina. Amma anu waadaa Yusufillee nyaanne. La. Siirii masanuu dalagannee wanni goonuu yookaan. La. Waadaa Yusuf akkamiin nyaanna Suleeman na dhoorkaatillee siirii deebina jetta. Duba akkam tufaa duba si. Kan duba kun na quraana hunda qarahaa. Akkamiree amma falli. Yaa akkam. Mee barasu yaasaa jedha mee saasa mee. Ina torrefamee. Mana kana keessa wanni takka hin jirtu bal. Siirii hunda dalagatee deemuu jira jechuudha. Mee quraana qaraata dhagee hojjirta gurraan. Mee asirra dhaabbachuuf asirra waan baay'ee. Injiru baam akkami falli ayyee. Ijaarratti maxxantu darra waan jirani. Maal Sulaiman bishaan ta'e bishaan galakkisi. Maal? Mee duba qoy mee. An kana beeku khalaas. Mana kana raaniyaasi khalaas. Liina. Mana raaniyaasi maaliin jaawlaanu banamuu didde? Yaa Liina amma gulaa. Aboo manni yaa rabbi harka kennaa. Bishaan quraatti na. Lubbuu teessan baraara. Quraanaa ugaraa maal lubbuu tanya ka maal baraarra? Aboo lubbuu teessan baraara isin haraakuu hin deeman. Akkam noolaa itti ta'ooti. Isin garsiiseemi. Na argaa hojjirta. Liina waan kana fudhatu. Akkas qabee lafaan si geessanii. Liina waan kun. Yoo siqiila si dabarsee hoo. Haasa'ii sirriitti. Yaa boon kaatu faa telefoonni akkami kaan quraatti bayan jedhe. Amma kana gartee falli biraa takka jiru. Bishaan jallis bishaan fuudha bishaan maal fakkeenya. Kanaatilee dhaabsitee Dhaabe bara magaalaa dhufaan isin Bishaan baay'ee dhoyyee. Qoyin kaafna telefoon. Quraan anuu itti karaa anuu iyyuun karaa quraan anuu waliin karaa. Fiifuu karoo jira maal kijiba gurraan dhageessu isaa karoo. Qoy kaate telefoonni. Telefoonni na kaate qoy. Meetti bani gurraan yoo numaa irraa dalagi. Quraan itti bananne malee. Telefoona kan sakkatti dhaaba. Yaa? Si harkatti dhaaba telefoona kan. Maal gootee dhaabda? Yaa Rabbi yaa Rabbi. Meetti bani? Sulaiman telefoonni mee? Sulaiman? Mee telefoonni? Akkam baan telefoon fuudhe gaa waan Maali nakkee baa? Quraan sodaataa sin jenne laa Eenyu baame? Quraan sodaataa sin jenne laa quraan soo amma telefoon gartee quraatti baanne. Kan nu baase. Laa. Haa? Akanarra maal jettan? Uummata mataan isaa duudaa akka gurri hin dhageen. Furmaanni maali? Liina seetti laa akkuma sin jenne quraan sodaataa baanne gartee quraan sodaatanii sin jenne. Telefoona barbaadi telefoona eessa gaa'e? Eessa keessatti telefoona? Mbaa kon nama narka bute. Ciftee kiishaa baay'eette? Maal cufee keessa kaadha waa tiree naa fuudhan sunitti kenneen. Amma telefoonaa miidhageeffadhaa takkatti dubbadha. Nama wayiitiin isinii dalabaasitti. Nama maali? Yoo tanatti isinii gadi. Nama akkamii? Nama isinii fida. Ka balbalti hin banamne. Ka fooxaan tokkichi hin banamne. Shayitaana jabaadha jechuudha. Nama isinii buusa. Kanarratti yoo kan isinii galu taate. Ayyee. Isinii haa galu. Numa buusimee waan feete shayitaana nutti fidu deemaan saayaa Sulaiman akkam taana ammaas. Nama jechuun jira shayitaana fideeti. Manuma keenya keessatti akka taate akkam tufaan Liina. Waay! Mubaarak! Akkam? Eessaa dhufte Mubaarak? Mubaarak? Mube! Mubaarak? Mubaarak! Mubaarak? Mubaarak! Mubaarak! Mube! Jangan dubbatu. Mubaarak! Jangan Jangan dijiniifachuu malee dubbatu. Wal isaatti leendaa. Mubaarak! Namni asiitu kana? Yaa Rabbi! Gartaniimi. Mube! Eessaa dhufte ummaa? Naani na hojii. Mee naani?
Ayo senang. Nama sakit. Eessa jirta duraanati? Amma berani cinta udah. Gurbaan san bira moo? Lah. Nama kan sonni sigatan. Mana si fida mola sikai. Eenyu si fidee dhufe amma? Amma mau. Mbee tu kiyina bicha. Sulaiman. Teessanuun beeytanii daa'imaa gaafatan daa'imman tana lakkisaati kenna kana kana godhina. Halayda akka jiru laal. Maqaa keessanii hin darinina. Ya abo kam tu fala abo lina. Kam tu fala. Sunni gerangan aja nagar. Heh? Keessatti nyaata sitti kan nuti hin jiru. Naani dhomaan nyaachuuf jirti. Nyata fa. Haliiban harkanneemi? Atis asiiraa fi bishaan isin harkanne? Ya ke ma kam tu fala si. Biyyaan taa'ee rabbi amma inni dhufee kaanii du'a kaachatti isaan harkatti garaan akkamsi ta'u jira re? Ya Rabbi. Aku masih ada di sini jangan betul. Garaan moo? Waatu si keessa faca'u jira? Mucaa fayye. Gurbaan sun summisan. Nyaata doon na godhe guguttaa nyaadhu. Hayye? Nyaata summi si godhe. Heh? Dhufanii ammas? Ulaan banamuu diddee bara. Mee akka lafeen baatee laafuu guyyaa meeqa nyaanne yaa rabbii biyya akkamiin taame? Umma kanaas na bira dhuftee waan takka yaadinayyee? Yaa Sulaiman falli maalime? Falli moo? Mana keessa bishaan facaasa. Facaasni agar bishaan hunda mana kana hunda keessa facaasu jirra waan takka nagarre. Matuba garaan akkamsi jira? Akkuma siira bishaanii sanitti shurri waliin hojjeta. Duba naannoo? Naannoo daawwattoota harka jirtu. Mucaa waan haasawuun beeku bar. Ya Rabbi akkam goona. Kuma akkamsi godha mucaa ijuun bifa isa kukuttee akka jiru hin gartuu lafee teela. Situ malee? Yaa hiyyaan yoo tumaale sun xiqqaadha dhaabuu akkam goona. Situmee? Maaliif situma maal godhe siin jedhe? Namoota mana keessa siyyaara facaasee kan mootii dhabatu jiruun nadhaan shaana. Shaana sidee? Xiqqaadha. Sheexaan kun. Nammeessine. Nammeessine haasaa. Siyoo amma. Haasaa nammeessine. Yaa uummata gowwaa isin kana caalaa maal jettan? Ummaa faffacaasu jirra. Maal jettan? Facaasu jirra bar. Facaasa. Faffacaasni asin ba'u. Mee cuqqilli. Telefoonni kan nyaatu. Mee kam? Maal? Mee telefoonni? Mata? Mee kan fidi mee cuqqilli mee kan fidi? Telefoona maal haasawsa mucaan? Telefoonni kan Waay. nyaatu. Wayi telefoona keeti kaa? Eessaan asi darban ammas? Si fuudhe? Kiisa gadi. Baasaniitu fuudhaa si darba. Ma telefoon wanni keessa dileetti gate aappi quraana. Haqee keessa? Aappi wanni keessa dileetti gatee darbila. Mee gooma taa'anii. Quraana nuti bana. Aappi wanni gabbuufateen qaba. Yaa ummaati jira. Wayii gooma taa'anii. Maal taa'uutiin jira. Hin sodaatin na bira jirta. Mana biroo nu geessaa waa. Ayyaani yaala mana biroo daa'ina. Kalaas ni deemna ammaan tana deemna tamaam. Amma mana as keessatti jira. Inni jira bar kaanuu maal shayitaana keessa jira ifiifuuyi. Kaan mana siriisan madhaasame akka ciise akka gaggaba jiru san sanfas. Alhamdulillah. Kagaaf kan gabbuufateen jira kun. Kalaas itti bana. Falli keenya amma mana kana keessa akkamiin baate? Liina dirqama quraanuma kana jabeeffannee malee wanni quraan jaalatti liina. Yaa Rabbi akkuma taane. Maal ta'a? Maalla? Bansa. Mee agartaati? Inni gadha. Hah? Inni gadha. Isa gurrichi watee. Isa gurrichi watee deemee. Maal jedhe? Gaafa jedhasaa godhanii jira. Isaatu nadhaan naannoo. Sidamaasee jira? Nadhamaasee jiru nu godha kun nu godha. Hundi nu. Shimee meeshaa godhime? Gurraa asin cufataa kutee. Hah? Eenyu? Gubbaan sun. Inni Isa- gittani. Ina gara. Maali maaltu dhabe?
Mucaa kiyyaallee damaasanii jiranii gartee. Bari mucaa muraasa banne. Deemu jiru nagar lafuma kanarra achi gurra qabataa jira. Achittillee gurra qabataa. Mucaa kiyya damaasanii jiran jechuun Yaan Suleeman. damaasne jee. Akkamitti nuti kan agariin inni agaratu ba dawaa nyaachisan kan mucaan akka tiimuu wallaale daa'imaa mire siiriin dawaa summii na nyaachisanii garaan shishirna ta'u jira jechuutti hin jiru. Mucaatti damaasanii wanni godhuuf immoo qorichaa isin jechuudha maara. Waay waa fitinaan ummaa agartee dhimma dhuguma sanitti. Laafatee jira mucaan. Mubaarak. Mube. Maal taate ummaa? laafana dhamma. Kalaas kanaan afur dheef jira damaasanii jiranii. Yaa kaliidha. Dirqama da'oo musooli kan ta'e mucaa haala dawaa barbaadu. Ol ka'uu hin danda'u. Kalaas maan taatu sayyee. Ni baana mana kana keessaa. Tamaam. Liida mana kana keessa yaani jedhe. Kalaas mana kana ni yaa'u. Daa'imallee fayyaa dhorkanii mucaa amma sheekha bira fuudhee. Tuura daa'ima xiqqoo as Kaan isaan harka jirti sanumaan godhanii daa'imaanis. Ol ka'uu hin danda'u jaa humna mucaani. Isi ol fuunee deemnan jedhe. Yaa mana kana keessa yaani mana kana keessa hin deemnu. Ol juun danda'u mucaan. Yaa boo maal akkamtu fayyadu? Siiri hundaan afaan keessa naqaa nyaata keessa godhu. Himoo. Isin nyaachisanii? Siiri nyaata keessa godhanii kalaasanittillee siiriitti naqanii gumaale hunduu dhuguun siiri hundinuu kana nagu godhu. Isheen lachiifte? Yaa boo ilma nama ummata daa'ima rifannee too manu rifate jennaan. Bishaan ol facaastan achi bishaan Roona lallachaa fixamee gurgurta. Kalaas kan mucaa damaasanii bishaan kun gizee isin faffacaastan lollojaa jechuun jira mucaa dhiyaata. Akka tokko na goggodaa jechuusaa. Akka jechuun jira. Yaani haala siirisaa itti godhan san. Waa siiriitu kana godhe. Siiriitu garaama shirshirsu na godhu. Kalaas nu haasaa haadha. Ulaan akkamiin nurraa banamti? Ulaa bishaan quraan itti nene jedhe. Laa qulfiin nuura jirte. Qulfiin naa banuu diddeeba. Bishaan itti nene sun rakkoo nuu hin banamu. Kun akkana irraa godhee banuunda ni banamtu hunnu. Ati siif banamti? Meeqa ibanii nu barsiisi? Bakka. Wayyaa rabbii kiyyanneen akkamiin Mubaarak. 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 Wayyaa ruma sareen na nyaata. Yaa Rabbii kiyya. Amma gaanaa fi isaan wal finnulleen. Mucaa dawaa yaaksan. Mucaa kiyya kan godhan yaa rabbii kiyya ammaan isaan dhabamsiisa addunyaa kanarraa. Ammaan isaan kuchiisu taagaan addunyaa kanarraa kalaas. Mucaa fuudhee deemnu liina wal ishee biratti. Mube. Mubaarak. Maal taate? Mucaa dawaa yaaksan tokko hawwatu jira. Waan akkana godhu jira gaa. Eegalaan guutatu. Mana kana keessa shayitaanni guutee jira. Mube. Mube. Mucaa damaasanii jiranii mucaan akka akkuma jiraawan. Jaawalee amaa Isaan daa'ima kana jaallatee mucaa jettaan oolutti kai liina amma. Bukaasi mee. Kai jedhi. Meeqi. Way meen akkam kiyyaan ta'a qabbi mee Suleyman. Jiruu isaanii amma nayaata isaanii isaan dammaruu taagaa kalaasan amma isaanirraa dhumatte. Mee kottu. Kottu Mubaarak kun bira kottu. Kan koo Na bira dhaabbadhu. mee ulaan baramti Mee lalaqoo laalli ulaa kana yaa rabbii kiyya meen akkamiin ta'a mee armaan kana Liina nyaate. ulaaleen baramti. Akkamitti daa'ima akkana godhan Yaa namaa. ulaan baramtu kan goona. Kottaan. Maali? Ulaan Ulaarra jiranii bara ammaas dhaabbadhu. Kutaan bareessaan. Akkam Mee beeka? agartaati. Taaqaanii laalee isaan kutee jiranii ulaa banuu danda'u. Yaa mucaa damaasanii Kalaas jiranii. mucaan baza aswaa bara. Osoo latti deeman. Jala. Eessa hundi isaan eessa deeyta? Koo mubaarakii koo. Harka kiyya jabaadhaa ulaa banuu ni danda'a. Liina mucaa kan kan godhan Kiyya mucaa akkam godhan? Harka kiyya jabaadha. Liina ammoo. Taana jala. Mucaan eessa nu geessu deemu booda Abdalla tokko boonsi. Abdalla. Akka nuti isaanii daa'imni nu godhuufi karaa inni deeme jeeni deeman daa'ima isii Ila. isaanii. Ataa jedhu mucaa leen deemnu.